matti katana khatina naqeessi summii deemu baasi dalaame gajala deemu jira ilamaan tana jaalalumatti ittiin qabne malee bultiin qabu naan jette yaa mucaan akkanatti bultiin qaba obboleeyyan kiyya faan si ilaala takka saayiba kiyya faan hanjee yaa akkam jettaa jeesi mari'annaan dalaame gajala deemu jira summii obaasi jibbensa kee qabaa naan jettee mire Sanmaafu gaariidhaan mootii sodaanne waan ati naan jette godhe. Inni jakkana na godhuun kan ammaa obboleetti dhalaa hojii dhalatti qabdu kan dhiigoomte kan na raaste kan na godhe laa. Ati obboleessa kee akka gootee kuma qabdaa? Akka tokko hin goone obboleessa kee. Niin jaalladha obboleessa kee akkamiin godha? Nagaan naa himuu feetu duufee. Maaliin siiman? Naa himuu nama akkana si godhe malee abadan jaalala obboleessa kee hin qabdu naa himu. Jaalalanii hin qaban. Jeemne naa himu. Niin qabaan jaalala. Bara jaalalanii qabaate kamitti obboleessa kee qabdu? Akka tokko hin goone. Akkamitti kana godhu? Maali ragaa qabdanii nagnaa akkas godhugusee naa agarta. Ayi viidiyoo ati jawwaala kee keessa waraabdee nagarree bahu. Viidiyoo ati jawwaala kee keessatti waraabdee jawwaala kee keessatti nagarree bahu. Nama akkana si godhe malee ati gartee miti naa himtu malee afaan keetirraa hin baruu barbaade nama akkana si godhe kana gaa viidiyoo harkeetiin jiran viidiyoo ati malee jetteeti naa himi jawwaala kee keessatti. Himuu barbaadde ni tuuta lubbuu teetiin duu barbaadda obboleessa kee. Kun jeeftanii ummaa jiru jira kun akka nama godhan dhiigoon dinarraa haastanii. Bar nama si jeesa nama gartee isa kana jeesisiin jeesa yoo himte malee jaalalaa miti ture yoo himuu baadde ani deemeetiin isa san fida dhageesse kun ogalalaa akka keetiitti ilaalarra. Kun namni hojjeessu naan jenni na jeesa isa kana niin jaalladha. Wallaahi asitti udha sirraa murtii asitti udha sirraa murtii garteemi ati obboleettii kan wajjin galan eegzeetu sana gara na laaffisfachuu beekaa miti asitti udha sirraa murtii eegee isin galaa gateetii. Barnaa jecha akkas bira taa'u jirtii beektaati. Naa dhiisii الذي أنعم علينا شهر رمضان الذي جعل علينا النعمة في كل زمان ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إخوة الإسلام والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا السلام عليكم ورحمة الله رب الران أقه الحمد لله بقر قسني يا أكي في الله بريد مسلمان أكن إله وبريد كرهان إسلاما والله ربي سن أكن فشكر لله من لا قري محمد رسول الله صلوات الله وسلام الله على نبينا واغفر لنا ولوالدينا ربي نبراس كرائسا قاري داندي قجل ما مصطفى المختار asirree isaa kuttumooniin Maaliif na keessa hawwatan? yaa hoo ishii tana himi gaamii jiru Rabbi sodaata nani isaa nini maayyee himi yaa nani maa na heddiidhaan nini maa dirii sidii tana Rabbi sodaata gudina hayyee himi hayyee Rabbi sodaataan je musuma maasii keessa barbaada adeemaadha musuma kana kan danna nage kanuma siiree kana kanuma isa kana katti sinake isuma kanaatti na nage waan kana hunda maaliif maal godhe siin jee isan isuma gaafadha isaatti sinake Piisaan sa'a sana keessa hunda viidiyoo ni jirti waraabee jirti. tan inni siin jee sirkii tana keessa Kana keessa jirti sirkii isaa kana keessa. tana keessa jirti jechuudha Kana keessa. saniifuu daawwattoota keenya gaggaalii kunoo mucumammaa asii lafaa kee kanaatu waan kana keessa nagalchee jechuu jirti sabboontuun saniifuu gaamee mucaan kan nuti isii qabnee asiitti jirru mureessee qe'oote saniifuu gaamee qeetiin isa kana barbaadee qe'ee dhufa qe'ee qabee fida akkasitti isimee nafaana turaatii du'aa hin godhaa karaa tokko kan inni na jalaan mayne du'aa hin godhaan isiniin jaa daawwattoota keenya gaggaalee ottaa obboleetti jette asiinis irraan eeginatiisi ni isin tuqina maasati hangaan deebuu ableen isin ganda qabtu ni gaafisi isa hajjeebu takkanatti daawwattoota kiyya gaggaalee nafaana turaan isiniin jaa. Anda gitu waan ati nagolsiteetti na eegasan mucaan gaa summii osoo waan qabneen bakka jaalala isaa karaa biddeen maasatti illee obaase summii san jettee fuudhee bakka akkasii summii san itti naqee obaase akkaan dhabuutti mucaan jirutti illee jiru saayifichi isaa kun akkuma karaa meeqa geessee itti deddeebisu jira jedhamaas dhiiga qoqqifate jaanii gizeen dhabu bakkaan bilbila kiyyaillee maas narraa fuudhan guyyaa sanii ati garuu kamii waan akkanaa kana nan eegda mucaan. Dia wajiban gote. Ini dalam media yang tidak ada negara bisa jadi media semua jadi saya media ini jadi tengok. Di sebelah ke gote. Baga gote? Garuu kaa baga gote mudhaa dhugaadhaan jaalala isaati biseen akkas jeesii mari'adde ati garuu silaa akkana ati summii obaasetteetti naquun qabdu ture silaa nama waa beeku taateeti. Oi, sila sitti mi badala media ni mah.
Dhalaa meeqa jallee Kan hojiinis namni beeku jalaan firmee akka diimaa jiru. Suma jaallisaa qabu malee inni jaallatee hin qabne homaa namni hundinuu ni himaa meeqa gadha. dhugaadha akkaan jaalalanii saba akka harkadhuu takka inni naaqee baluu naa godhuu qabde malee amma akkaataan ittiin gorsita kun amma akkaataa sirriiteeti. Wallahi barii jiree. Waan Nama bareedaa sigal miti. nechaan isaan seeraa mee baran. Lakkii haa dhiirti kun dubbii dhiiraa osoo ittiin amma barati yakka hamaa keessa na itee barammaati. Dhiira jechuun waan irraa dhiira taate qabdi. Amma fakkeenyaaf dhalaan dhugaadhaa qaalii namaatis ni gootiinis ni dogongorti. Ni sobamti dhalaan ammas. Waan san ta'eef ati gizeen akkanaa mucaan kun akkana jaalalina irraa qeebaluu didee jeetiin akka obboleessaa tokko godhee waan kana siin marii addeeme. Ati manaafis hin yaanne jechuudha lakkatti imma abbata kanaa hin yaanne kanaati summii obaasii. Summii isa yoo dhuge imma na jaalata ammanni fakkeenyaaf. Yoo dhugaanillee jaalalatii jallee duraanillee naa qeebaluu ka'ellee ibduuba deebi'e amma akka ati ittiin gorsita kanatti maaliif dubbiin kun eegaa nan godheen na keessa yaade. Wanni ati ittiin oofte sun sirriidhaan miti akka ati ittiin goote sanumaafuu jazaa rabbisi haa kafalu. Laa tanis bin. Wallahi jazaa si haa kafalu. Wai namicha isaa barnamee. Simmaraa dhawate qoy amma. Yeroo saabanii wajjin barnamee yoo gade. Isaa dhalaa lamoo. Dhalaa kun lamaa miti kudha lama yoo oofe amma akkaataan itti ati na gorsita kun sirrii mitire. Waan liqqiitii goggootii yoo gade. Bakka gooteen jeen dubbii dhiiraa se'e. Goggootii. Dubbii dhiiraa se'e garuu hariyyoo wanti takka taatee mucaan kun waatee ammas. Yakka kana hunda keessa kana naqeessi ammas. Si galtee? Keessan jirtan. Keessan jiru si kana na godhe. Wanni nan takkaan yaade sammuu keessa nan dhufee mucaa kana akkamittiin jaaladhee jaalala isaa kana akkadhee wajji jiraadhaa yaadu jira malee guyyi tokko yaadee ati ittiin gorsitee summiin obaasaa san sammuu keessa nan dhufne dhugaa siyyoo feete. Garuu guyyaa dinaan jette san ana kaan tattee hun beeku bakka. Ogguma dinaan jette saniin daqiiquma dinaan jette san keessatti deemee godhe jechuudha. Adeema dhugaan summii obaafii qixxaasan. Summii obaaseetiin jira. Obaasinaan hin jenne. Dhugaan saafalee yaawee inni obaasiin jee. Dhugaan summii obaafii jedhaman. Summii obaasi kuma naan jette ittiin gulma sanan. Deeqaa waati qofa isaan kuma naan jette dhaqee summii obaasee mucaa wallaa iddoo takka miskiina nama nagayaatullee maaliif naani samtullee hin jenne kanaa bultiin qaba bultiin hin diigini naan jee. Sun ammoo hamtuu miti. Dhugaadhaa jaartii qabaachuu baatee bultii qabaachuu baate jaalalatii jee nirraa qeebala ture. Anuus nama sammuu qabu taate. Waan itti naan jette sanirra dhaabbadee kana hunda dalagu ture. Namni dogongorrees hin jiru. Sanumaafuu isallee bakka rabbi haa fayyisu. Garummaa hedduuta kana barbaadu jiran jaanii an dirqama obbuu isaan na barbaadanitti numaan hima jechuudha. Eenyu kana godhee gisee naan jaan akkanaa yaayaatu kana dalagee kana godhe naan jee sumaan hima jechuudha. Ayyaa ana kam yoo minta antana wai an keessan jirtan. An ragaa qabu gooti akkas naan jettu jechuudha. Waraabeetiin silkii gooti waa'ee sanaa hojii haasoftan silkittis sagalee keetillee waraabeetiin ture. Mee wallahi. Wallahi waraabeetiin ture. Ammallee dhaggeeffadhu. Hanjamaan akkasiin jirtu. Hanjamaan summiidhaan hanjamaan summii taate. Summii obaasii hin taatu hanjamaa. Sanumaafuu waan naggootii hin beeku guyya sana. Waan naggootii ani summii obaasii bunaan jettee hin ergitu sana. Maal jette Oromoon namni jaartiin ergite dukkana sodaannette. Sanumaafuu akka aatinaan jette sanitti deemee obaasuu sana hedduu takkaan dogongore. Sanumaafuu an jechuun amma gisee na qabanitti anis namni na dhiisuus hin jiru. Waan kana hunda hatti na naqee na goosiseessi karuma keetiin qajeelchaan. Kan ammas guyyaa san naafisiite rabbi malee hin jiru jechuun gizee ati naan jettu waa'ee kana. Ni jira namni bira hin jiru bar. Hin jiran. Sagalee teetiif si waraabeet hin jiran. Sanumaafuu ammallee sagalee teeggoti waa'ee sana na gorsitu si waraabeet hin ture. Sanumaafuu jechuun ammallee yoo mucaan kun waan takka ta'e yoo achi mucaan kun gaa summiintuun jechuun nama ajjeefti summiintuun safaadhaa miti. Sanumaafuu summiintuun gara nama cirtii ni beekta waan summiin taateessa. Summiin gara nama cirtii yoo jiraatillee bakka amma inni tasfaan qabu jechuu gana. Si galtee sanumaafuu mucaan kun lubbuun baatee immoo yoo du'e dhiyoo nan dhiisanii walumaan hojjeessan naafisiisa. Wayaan jamaa si godhaate maaliif yaa'oo. Kan jamaan akkanaa jiru ammoo akka tasaa rabbiin yoo lubbuu isaa baase an jechuun kana dalageessi ammallee akkasumatti katana kattina naqeessi summii deemu obaasii. Dhalaa meeqa jala deemu jira lammaan tana. Jaalalumatee ittiin qabne malee bultiin qabu naan jette. Yaaba mucaan akkanattiin bultiin qaba. Obboleeyyan kiyya faan sii ilaala. Takkaa saayiba kiyya faan hanjee. Yaaya akkam jettaa jeesii mari'annaan dhalaa meeqa jala deemu jira. Summii obaasii jibbensa kee qabaa naan jettee mire. Sanumaafuu gaariidhaan mootiin sodaanne waan ati naan jette godhe. Asamaan summii itti godhee bakka isaa obaafti qabu. Itti godhee taasii itti godhi naan jee.
Mana situ rapi kita video. Sanumaafuu jechuun amma immoo yoo mucaan kun waan takka ta'e amma ammaa jechuun viidiyoon si waraabaa jiran. Si galtee amma ammaa sagalee tiitis ni qabaa viidiyoon si waraabuu jira. Sanumaafuu takkanaatiin waan takka katti na naqeessii viidiyoon tunillee nu ragaa. Tamam. Silkii keetillee sagalee dhageessisuu hin danda'an. Mees qab. Sagalee silkii kan naqeessi. Waan hanjamaa si godhatu yaa rabbi. Hanjamaan akkasiin jirtu silkiinis ragaadhaan siin jaawannoo. Wayii qabee.